Egaanii manni hojii keenya kana fakkaata jechuudha. Soofaa, xarapheessaa, biiffee waa hundumaa jechuudha asii argachuu ni dandeessu. Kunoo qophii keenyarra jira jechuudha. Akkuma mana fayyootti argitanii achitti qopheessine. Maaliif sagantaa eebba keenyaati waan ta'eef namoota muraasa waamne jechuudha. Anillee amman beeku namootuma beeku isheellee namoota beektu waamtee jirti jechuudha. Haala kanaan hojjettu itti binnee jirra. Waxii tolchuutti waa hundumaa gochuutti hojjettuutu jira waan ta'eef ofii keenyaatti rakkannee jechuudha. Geggeessaa fi majirra malee biizitaan hedduu tokko kanaaf qaqqabnee ofii hin hojjennee jechuudha. Kunoo haala kanaan foon itti gannaqaa fi jira akkuma argitanii hojiin baay'ee tokko nu muddee jira. Kunoo foonii murmurree haala kanaan itti gannannee jirra jechuudha. Hundaafiyyuu hedduu tokko gammannee jirra rabbi isa kanaan nu gahe alhamdulillahi jenna. Kunoo dubartittiin illee hin jirti hirkaa fuudhee sochoosaa jira. Fayyootu hirkaa fuudhee sochoosina jettee akka waan hin wallaale dhugaa dubbachuuf biradistii amma na ga'utti baay'ee guddaadha. Waxii hin beeku waan biradistii mati xiqqaa malee biradistii amma kana ga'u guddaa ammanaatti waxee hin beeku. Muka guddaa boojjitoo ammanaatti sochoosee hin beeku jechuudha. Sababii kanaatiif xiqqeessinee kunoo qas jedhanii sochoosaa jiru akka inni illee hin qabannee fi kunoo viidiyoon keenya kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu irratti immoo muluusaa waraabnee jirra waan ta'eef mana keenya isin argisiifnaa jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti na eeggadha. Warroonni ajajachuu barbaadan illee anas fayyoos ajajachuu dandeessu jechuudha. Lachuu keenya iyyuu argachuu hin dandeessu. Isiniin jedha biyya barbaadanitti bakka barbaaddeetti isinii feena tiraanspoortii kaffalattanii jechuudha. Tiraanspoortiin kan keessanii garuu as keessa naannoo kana yoo ta'e kan keenyaan hin geessinaa jechuudha. Garuu iddoo biraa fakkeenyaaf Arsii, Wallagga, Jimmaa kana deemuu fi tiraanspoortii kaffaltu garuu makiinaan kan kooyyuu hin jiraa jechuudha. Ol deebisee hin jira waan ta'eef. Akkasii kun amma immoo maariqiisaa itti naquun daquutti jira jechuudha. Maariqiisaa gadi nannu maaliif maariqiinsaa iddoo mi'eessa waan ta'eef waxii kanaaf jettee fayyoon itti nanna'ittee itti geessinee itti naqaa jirra jechuudha. Hundaafiyyuu sagalee jalatti qabanii maaliif naaf hin mijanne antini waca jira dubartittiin illee silkii naasoftii ijoolleen gajjallaadhaan waci galgala waan ta'eef namnis ollaadha hin jijjiraare qe'ee itti gaggalaa saniif jedhee ani immoo viidiyoo nama waraabuu nan sodaadha. Namatuun viidiyoo waraabaa olee waa hedduu waraabaa ola yerootiin bakkee kana keessa deddeemuu jechuudha. Sababii kanaatiif viidiyoo nama waraabullee nan sodaadha. Amma dubartittiillee fuula ishee fayyoo itti qabe malee ani yerootiin waraabutti fuula ishee itti qabe hin qabne nan sodaadha. Dhugaa rabbiin isiniin jedhe hedduu qaanfadha viidiyoo nama waraabuu saniifi jechuudha. Kunoo haala kanaan gammanneeti jirra. Haala kanaan nuti tolee jira. Fayyoon illee hedduu gammaddee jirti. Anillee hedduu gammadee jira. Rabbiin kanaan nu ga'ee galata rabbiin jedha. Iddoo biraattis hin banna inshaallah rabbi jedhee viidiyoo isaa guutummaa gaafa ilaaltanii wanti dhibe tokko hin jiru jechuudha. Isiniyyuu itti gammaduu dandeessu. Viidiyoo sattaa nuti qophiisaarra jirra waan ta'eef yerootti dhufanii namoota waamnee nu galateeffatanillee maal jallee keeka murrullee waa hundumaa irratti illee jechuudha. Isin argisiifnaa jechuudha. Kun galgala waan ta'eef hojii marra jijjiiramaa xiqqoo hojjechaa jirru isin argisiisaa jirra waan ta'eef warroonni gammachuudhaan nu eeddanii tokkummaa akkasittiin bakka namni tokko qophaa tokko waa hojjechuurra waliin ta'ee gaafa waa hojjetu hin jabaataa jechuudha. Namni amma waxii keenyatti barbareenitti nammee sochoosaa arti dubartittiin baay'ee bukkee dhaabbatte jechuudha. Kan hin qabannetti kunoo argitanii jirtu miti. Saniif ijoollee baay'een ammallee viidiyoo baay'een waraabintu jira. Warroota ammallee fe'achaa jiranii baay'eetu jira jechuudha. Ani kanumatti olii gaffiigaa ture. Kanaaf viidiyoo dalaguu dadhabee asirratti viidiyoo dalagaa jiru akkuma beektanii olii gadi fiigaa maal jedhaa waa sirreessuu jira waa gochuu jira. Kanatti olii gadi deddeemaa jechuudha. Viidiyoolee nan waraaba wallaahi viidiyoo nan waraaba garuu tolchee iddit godhee fidee gadi hin dhiisu jechuudha. Maaliif biisiin ta'a yerootiin galummoo bakka waa meeqan eeggata sanaaf jedheetanii akkanitti viidiyoo gadhiisuuf dhaba malee viidiyoo baay'ee waraabina bira jira. Dhugaa rabbii yerootti hojjennu yerootti makiinaa koollee ol deeffadhee waa hundumaa jechuudha.
kanatti biizii ta'e kana kan badde maaf badde warroonni naan jettanii gaaffii isinitti ta'ee kunoo argitanii jirtu jechuudha. Kanatti biizii ta'e isinin jedha viidiyoo yuutuuba isa tokko irratti ijoollee kunoo ijoollee akka keessan isin beekutti kennadhe isaan viidiyoo tiktookii waraabanii gannaa dhiisuu jechuudha malee ani waraabaa hin jiru waan biizii ta'e jechuudha. Kunoo asitti dinnicha miicuutti jirra. Raafuudhaaf dinnicha qayiidha kan inni hojjenne jechuudha. Waxii diimaa jechuudha. Baay'ee isaa agas mara aybiin hin jira. Aybiillee waa baay'ee hin goonuu jechuudha. Waama xiqqoo gooneetu bakka galateeffachuudhumaafi jechuudha malee agas mara wanta akka abbadamuuti. Kana hin goonu jedheera fayyootu dirqama galateeffachuu qabna. Ergi hojii guddaa kana hojjenne immoo dirqama godhachuu qabna minaamin jetteetu saniin booddee bakka goonee jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Haala kanaan hojjechaa irra raafuullee raafuun birri 500 bitame. Birri 500 Itoophiyaa jechuudha. Qabaan tokko ittiin see birri 40dha. 50 tureyyuu 40 qabdee garuu isheen dubartittiin birri 50 qabaa tokkitti qabaa ishee xiqqoo dhugaa rabbi raafuu maal akkatti waddadeen beekan dhugaa rabbi silaa yeroo kana waddadaayyuu yerootti intinii ta'e kana keessa waddadu ture koroomni roobaa jira. Hedduu waddadee jira. Akkasii jireenyi numa jiraatama hojjettan yoo taffettanii waa hojjettanii hin jiraatama yoo zimmettanii teessan immoo hojii tuffachuu dhiistanii yoo zimmettanii teessan immoo cirayyuun jijjiiraman yoo hojjette immoo baqqaan jijjiiramtaa jechuudha. Kunoo wayyoo waxii sochoo saartee amma qaata ga'e dhugaa qaata danfee takattakuu bichaata hafee wanti hundumtiyyuutti naanna'amee jira. Shaboo haadhaadhaa gana afa malee jechuudha. Mana fayyootti kan gooneef immoo ana bira egaa ijoolleen namni dhiiraas hin jiru namas immoo agas mara hin beeku ani isheedha kan nama baay'inaan beeku sanumaaf jecha isheedha kan mana iseetti dhugaadha dhaallee waa hundallee qopheessite jechuudha. Kanaaf waama tokko gargaaree bite malee waa hundumaa isheettiyyuu qopheesse dhugaa rabbi. Akkasii hedduu tokko kunoo gammanne jechuudha. Fataa inni irra dhugaa rabbi baay'ee nu gammachiise nuti tolee jira. Akkas yoo tokkummaadhaan waa hojjettanii hinuma milkoofsu rabbiin nu haa milkeessu rabbiin ammallee nu haa gargaaru. Kan ammaa kanaan nu gargaare boriftaanittis akka rabbiin nu duukaa jiru hin beekna. Kanaafiyyuu inshaallah du'aa nu godhaa akka hojiin keenya babal'atuu fi isiniin jechuun barbaada. Kunoo asitti immoo allichaa hojjechuuf irra keessee jechuudha. Dubartittiin shunkurtii achumarraa fudhattee zayitii asitti itti naqxe malee jechuudha. Kunoo allichaatti kana guunne hojjechuufi jechuudha. Inshaallah argitu viidiyoo hundumaa gaafa inni qophaa'ee nyaatamu argitu. Dubartittiin immoo baay'ee goboziidha dhugaa rabbiin hojjetti miti. Baay'ee gobozii dubartittiin immoo gibbii keenya keessaan garuu hin beeku. Gibbii tokko dhuftanii naan jette fayyooni. Isheen gibbii keessan itti galti naan jette. Gibbiin kootii fi gibbiin fayyoo axarii masaa gara malee wal dudduuba jechuudha. Walumatti dhiyoodha. Kunoo kana fakkaata akka kottaa nyaadha. Garuu isin kajeelchisee ijoolleen du'e. Dhiifama ishii dhugaa rabbii. Hin kajeeltu gaawwaxii biyyaa kana nama kajeelchifti gaafa akkasitti diggisiin godhamu immoo diggisii kana keessatti immoo nama kajeelchisaa jechuudha hedduu. Dhiifama dhugaa rabbii hin kajeelnaa ishii akkuma isin nu gammaddaniifidha malee ani viidiyoo kanaayyuu waraabnu akkasumatti goona jennaan fayyooni maal ta'a ijoolleen akkuma maatiitti ilaalamu ani ijoollee koo akka maatiitti ilaala saniifuu waan goonu hundumaa waraabna jette dhiisi qilleensa of hin galchinu viidiyoo waraabnu minaamin jedheen yennaani waraabna malee itti dhugaa an viidiyoo waraabuu hin barbaanne fayyoo maa dirqiidhaan waraabna malee maalii hojii maalii namatti fudhatamna minnaan jette achuma waraabnee jechuudha. Malee hedduu tokko gammannee jirra hedduu tokko nutti tolee jira isinillee warri nu gammaddan baga gammaddanii warroonni gaaffii isinitti ta'e immoo kunoo gaaffii isinitti hin ta'ini maal hojjechaa jirta maal gochaa jirta sabboontu hojii yoo tokko dheengaddaan biizii hin ta'e sabboontu maalitti biizii taate hojii maalii qabdaayii naan jette kanadha hojiin koo lubbuu kanaafan biizii ta'e dhugaa rabbi. Waa meeqa jira mitire waa meeqa sirreessuu jira sarraatanyaa wanta fiffidamu wanta dhidhiyaatu ofii deddeeme godha sanii fi kanarratti biizii taanee jechuudha. Kanumaaf banne amma gidduu kanallee
malee waan biraatiif miti. Maal hojjetta hojiin kee maali? Maal banatti ergi Itoophiyaa galtee kannaan jettanii kana jechuudha. Kun asitti fayyoo raafuu miicaa jirti. Raafuu kana lama taanii miicine dhugaa rabbii. Anillee miicee isheenillee miicite jechuudha. Maaliif jennaani nu dadhabsiise baay'ee bishaan baay'ee barbaada raafuu miicaanii. Fayyoon immoo sirriitti qulqullaa'e malee ishiin jettee hin jaallattu. Dhaaba kanaa inni irra deddeebinee miicine. Akkasikaa kanaaf bade malee waan biraatiif miti warroonni eessatti baddannaan jechaa turtanii jechuudha. Kun ammoo jargannee jiraachuu oolla malee biizii mata'uun gaa kuno akkasikaa bakka hojii ooluun waan guddaadha. Gaafa hojjettu immoo waan guddaa gootee agarsiisudha. Akkasii ijoollee keenyaa firii biyya ormaati kuni carraa kana kan nuu kenne kan carraa kanaan nu ga'e biyya ormaa deemuudha. Tu biyya ofii keessa jiraanne carraa kanallee argannu sadarkaa kanallee irrallee hin geenyu rakkoo fi balloo waa hedduu dheebuus beelas waa hunduma dandeenyeeti kan nuti har'a rabbiin carraa kana nuu kenne jechuudha. Kanaaf warroonni hiriyoonni keenya akka keenyaa jechuudha biyya alaa jiraattanii rakkoo hundumaa keessa jirtan rakkoon hin darbaa har'a isinitti fakkaatu iyyuu malee rabbiin fayyaa namaa kennee jennaani keessaa baatu jechuudha. Rabbiin rakkoo keessaa isinaa baasu nama birrii olii gadi hin balleessin birrii hojjetateetti milkaa'u rabbiin isinaa taasisu dhukkuba hamaa balaa hamaa rabbiin isinirraa qabu isiniin jedha. Akkasikaa ijoollee keenya.